Yaki yaballo yetu marga yetu kurban yetu siri nu kore yetu nabdi uno makara terzel amma zakat dichu jira namnundi uno khafa wallaran yetu dine vi yetu namnundi ni michi zafa wallare akanta uda beti namafradu nakko tubo kurban uno amalle zalate muzi terzelera awa abdi khadruan yetu nakasisti kore yetu smarache faron to marache san betu Abo yana tuwe kuno achun michiri nafa wallale achun dine nafa wallale akang golong kabu uno asin ara kujul na jolle ti yauji jolle ti yere kana ko fati anu wan kare achun akakhana no goru jambe ko jo namnun te fa wallale je achun an ko fati achun jolle ti ko fati achun tataw jira ti achun halkan le tana no tuwe kuno goru jira ya ki ko bati endo fini namu furadu gotu ko bati endo fini namu furadu gotu Duba kami yo khabar te bibirate chun jeraje sheikh favor te tumane kurban chana nanne chukro siri karun to marse chun wangkan wor jurambe namnun te fa wallahi mana kashati alma bioli te mane dolen tiya kan ko fatu no lal abo na makam tu jira nam to ko no isaat isawi namo jite musakko fa jite wakati Abo yo dufte to ka kaisa ma tumale chun wai duwan devini halala te chun dai kaisa basna sanke halal te ha bo ni e dos ba alkhana ko ma alkhana wani nan ta da wani ni do tije ya ha ula barun tante ay chun ulan sirin tuturam te yo sam baramale ambarun tanto Kamni mana kurun tiu chun sirin tuturam te kira bariya abar logiya Ya akhi nurakani na mojme khotu tiyo hudu lal hudu mudu ba chun numadai sai chun itin jasi dai Aye Nufa idu kias raha suraku Abo mal pe to jarri no chichi sujra kono fayyada bani chichi sujri ya wo memal kota rutamma ye Abo mal kota ruta ya dimam kono jarri no chichi sujum itidame midine kono afa wallale me chichi afa wallale me mala chauta na yolati ko fa me Tu bakam tana tu anggar pinu tu busuma tu banna jarri kono afa wallale chal jani kono Adati kabartee si dhufee jira. Biyyummaa qabdanii kun akka bishaan taarii laayatanii waarabtanii geessan jechuudha. Garuu bishaan gartee ilmi bani adam takka gartee itti fayyadamee arrab gartee itti haa'u deemaati itti rabbuu deema. Maali? Bishaan arraba kun yoo gartee ilma bani adam kaa dhufe si itti gaafatama qabeetii namni akka kaarabaatti nama kana ati gatu teessanii gatu taa'ati itti gaafatama nama kana. Nama kam? Dawaan tun dawaa teetii fi dawaa gartee raajuuti. Raajuudhaaf fideetu jira. Duba raajes marra yaa raaje kana yoo dhiibtee miskiina raaje dhisi. Anta rafeetan jiru. Awa jarri qaariif wasin lama dhawanii afaan wallaalanii. Raajuu balloo namoota Yaa maal asitti waan biraa ta'uu jira yaa gurbaan kun. Yaa da'oota tokko kun dhagee kun dhufeessira. Kun ammas micciiris kun wal wal micciir. Atillee sooti dhabdee. Meen akka uumaan taa'oo. Diineen soottiin qabu duraanuu soottii dhabne waa hundatti aarsine dadhabne. Miila kanaaf harka tokkotu dadhabee gurbaa jechuun miilli kunis harki tokkos hin dubbatu sagaleen qabu kunoo. Micciiris kunoo kan amma yaa'u isin keessu jeetu waan rifadhee firaa dhiise malee. Amma naaf ijoollee dhiise malee maal ta'u bebee. Ya otto to kanyame kabidu ay na gola jarre kono sala barade lamenu muchiri sala barade ammo ballo warre gati durante dene gati anatu gati abba miskina tiye gati durante dene ko jar red alo ya manu di menu te chum miskina mene abane wale to kantane ammo rajun isa gati mantra aradara je ya rajun ko sala duba do fe qabe rajun ko sala nama ite mele ga mai tam go ite Sila namni raju sila namni dati diwaan dhufee qabee gurbaa kana aboo isa haa qabu kanaati aboo itti dhiisee aboo itti dhee biroo akka biraa jiran itti dhee dubbii biraatti kophaa surfee ammaa sin miidhamee waliin fedhaadhe jara narratti huccuun afaan wallaalanii beekamaa ta'ure ayii maal godhu jira yaa gurbaa maal godhu jirtaasi balaan abdii
Baraan abdii dhabama. Duuba jara kana mee jara kana kam goorame nuti? Boo afaan kanaan yoo ufte siirra wayyaa. Jara kana kam goorama michi lafaa wallaale. Caliin si godha. Diinni lafaa wallaale. Caliin si godha. Cal. Yaa abdi ijoollee tiisan amala yaaddama ijoollee tiisan jechuun kun anaaf ijoollee tiisan jechuun diinee lafaa wallaale michi lafaa wallaale kun hojjechiisu jirani. Igarkanii. Wanni hin batte kushuu quba sirraa gartee laadhee jechuudha. Sababa ijoollee kana gartee ijoolleen tun gartee ilmoo magantaadha. Hayyee. Harka kana qabu jira jechuudha. Mee ijoollota naafuu gartee waa yoo godhe jechuudha. Ammoo jala lameen ni beektaami. Yaa wanni nyaatanis waan jechuun sokkorma dhuubee tuma baasana ijoollota naa hoyi. Jarri kaana sun osin lafa nadhee yaa ijoollota naa achirra yoo na dhiise ka jarri kunis lafa dhee ammayi. Sababa ijoollee kanattiin si dhiisu jira siin jee mormichana. Tuma jara maaliif akkana gootama jara maa akkana gootu tu afaan wallaalan jarri lachuuti. Hayyama hiyyaa achitee maalumaa bikkaan ani dhaabbadhu siin jee malee kan dhabuu dandeessiti. Member dhiirti feete gaa dhiira fedhe iddoo waliiti abbummaan fedhe bikkata dhufee bal'oo akkana jira jee kilma habaasuma kilma. Eenyu? Anaa dhiira abbicha gartee. Eenyutti hin dhawan? Waliif laalame. Awo yaa jaruma kana jira yaa awo yaa jaruma yaa diine. Yaa diine kana taateetis yaa jira kana taateetis. Hin dubbatani awo jarri kun calta yaa warra dhiyeessi. Aboo simban. Awo maal jettee awo? Raajii xiyyaame gamma. Raajii mee raajii xiyyaame. Awo raajii kana dhiisi yaa raajii kunis miskina dhiisi yaa raajii kana. Raajii waliidhaan miila isaa qottee isaa qeensarraa guutaa bara. Qeensa isaatii irraa guutaa raajii walii. Awo akkasi qabuun godhaawu raajee dheedin akkasi qabu godhaawu. Yoo an raajuu gartee muka jalatti isaa fi gartee saree walitti saayibee san goone. Eenyu raajee moo? Raajee. Boo raajeen dhiiraman dhukkee sirraa kaataman. Dhukkeedha. Dhukkee sirraa kaataman. Dhukkeedha. Naaf raajee akkasi goone gartee duraanis. Aboo as keessatti yoo akka ta'e malee abdi. As keessa yoo akka ta'e malee kan jechuun micciirii fi kana jechuun diinee hunda kana goota kana gartee afaan wallaachisu kana. Aboo tara waan tollaachisu taate. Waan ati yaaddeen beekan siin jee. Waan ati yaaddeen si beekaa bara. Waan ati yaaddeen beektaami. Yoo ati jechuun aboo biyyoota keessatti anis asii waan hafu yoo na jeefte maleedha. Ati bar qabbii teessoo waan si qotaas siin jee. Asii na fuutti dhiisii qotaas yoo na asuma irraa jechuun rabbiin aboo rabbiin gata naa baafatu jechuun siirii jechuun hiikee. Adaddaara deemteetti naaf adda jechuudha. Ati dhiirummaa akka qabda boo baraati dhageessaa saree fi dubartii bar ganta kan dhaban jedhanii bar leencaa fi. Boora akka keessatti wayiin siirii nama dalagaa nama siirii irratti hidhamte hundaan deemee jechuun nama miskiina bira dhaabbaa bara nama rakkate biraan dhaabbaa isin siirii namatti hiitanii dhiirummaa ta'e sadarkaan namaan dhufne siirii nama godhuu siirii mana jala namaa hiitanii waan nama godhuu waan kanaan malee wayii tokkoffaan keessa wayii kanaan tokkoffaa baatanii miti aboo rabbii jira jidhiis. Waan itti jedhe geesse. Maal jettu? Akka gartee saree fi dubartiitti ganda kana deemteeti. Ibda addaati. Mee dhiirummaa ta'e. Takkaasii daggalatti goree gartee fincaanii argeeti. Maal ta'e argatee? Si daggalatti rooti seenee gartee fincaanii takkas argeeti. Kanaafuu leenca gartee bosonaa gartee eegee taa'u jechuudha. Eegee irratti fixee siif kaasee. Amma gartee boolla gartee kaantuu irratti seentee gartee keessaa shibbirti. Battee hudduu goota keessaa. Hangaan tuu nama biraan waan dhaabba. Yoo rabbiin as keessaa arga baas. Akkasii hafana feetuu ati wali marxootee kanaan si godhuu ta'a. Aboo itti naarii isaaf jechuun akka jara goota kana akka diinee goota kana akka jechuun micciiriif diinee jechuun afaan dhorkita kana gartee. Duubaatti dhufu dhaabbatu. Nyaatuu dandeessa. Walii immoo argaa deemeetiin gartee bayra nyaataa arrata sii boodaati. Taa'uuti deemi. Taa'uuti deemi. Raajeetti jechuun yoo raajeen nama fudhatee dhufu malee uummata akkana qofaa jira ijoollee xiyyaa akkana qofaati. Hai, akkam taana duuba. Ijoollee isaatu gubbaa wayii waan wal darbee jechuun godhee jeetiin. Wanummaan ajaa'ibaati. Amma ijoolleen deekkana qofaatiin deeggarsa taphattoota fayyi. Maali? Calliftamu calliftamu. Boyoon dhiira sitti ijaaame dhaabu. Yoon dhiira sitti ijaaame dhaabu meeti. Maalin godhaa? Hinusu hinusu. Hinusu hin jee hinusu bara. Ijoollee isa kana gootee namoota kana gooteetiin diinee fi waan hunda kana gootee usaa. Hello. Raajeedha.
Yaaki yaabaloo jechuun mana keessatti gurbaan jechuun seeriin godhee jechuun abdii kunoo akkanatti islaamaa zakka dhiichisu jira. Namni hundi kunoo kaafaa wallaalan jechuun diinee fi jechuun namni hundi micciirsa fa'aa wallaale akkaan ta'uu dhabeeti nama fudhadhu nakkootti boo gurbaan kunoo ammallee ziraatee musitee jireera. Awwa abdii ka duraan jechuun akkasitti si godhee jechuun si maraachee fa'aa wanti maraachisan beetu. Aboo guyyaan as dhufee kun jechuun micciirsa fa'aa wallaalee jechuun diinee fa'aa wallaalee akkaan godhu qabu kun asiin rakkoo jira naaf ijoollee xiyyaa hojii ijoollee xiyyaa kana qofaati ani waan kana jechuun akka kana nu godhu jiraan beeku namni hundi fa'aa wallaalee jira jechuun ani qofaaf jechuun ijoollee xiyyaa qofaati jechuun tattaa'u jiraate jechuun halkan illee naannoo dhufee kun kan nu godhu jira. Yaaqii kophaatti hin dhufini nama fudhadhu qottu nama fudhadhu qottu kophaatti hin dhufini nama fudhadhu qottu. Duuba akkamii yoo kophaa dhufte dubbii biraa jechuun hin jeeraa jee sheekafaa fudhattee dhufte malee gurbaan asirra naannee jechuun kunoo siirii qaruunta marsee jechuun waan kana nu godhu jiraan beenu namni hundi afaan wallaalee mana kana keessatti almaaf ijoollee malee ijoolleen xiyyaa kana qofaatu kun olaal. Aboo nama qabtu jira nama tokko kunoo isaa fi nama hojjetee musa qofaa hojjetee wakkaatti. Aboo yoo dhuftee tokko keessa baafte malee jechuun wayii duwwaan deebini halaalattee jechuun dhahii keessa baasnaa sin kee. Boo ni ta'us. Bara alkanaa kun alkanaa waan inni taata waan eenyu dhooti jee. Ulaa banuu hin danda'a jechuun ulaan siiriin tuturamte yoo isaan baran malee banuu hin danda'u. Qaamni manaa kun hundi jechuun siiriin tuturamte jira bayyaa bal'oo kiyya. Yaaqii nu rakkanii nama hojjumee kootuuti hudduu laal hudduma dubaa jechuun numa dhahi isa jechuun ittiin dhiyaatanii dhahi. Hayyee. Ni dhufaa dhukkee asirraa haasuu.